warri galtee fannoo yookaan fiinxaleeyyiin warri nafxanyaa kun yeroo viidiyoo isaanii fuudhanii sooshaal miidiyaa kanarratti ol darban warri galtee sooshaal miidiyaa kun humaata kan dubbatan jechuudha. Akka waan galtee waan dalagame san jenosaayidii dalagame san sappootiniiti akka waan gargaaraniitti viidiyoo hammeenyaa yeroo isaan galtee footoo hammeenyaa nama keenya galtee mormee irraa darbanii fannifatanii warra shitaan kun deemaniin humaa hin dubbatan jechuudha dhugaa dubbachuudha. Yeroo namni Oromoo galtee gocha hammeenya isaan nurratti dalaganii poosti godhan san yeroo nuti fuunee galtee waan kana raabsinu irra guddaa galtee kaampaaniin feesbuukii kun haqaa jira. Kanaaf wanni galtee firmiti. Kanaaf diskiriminashinii feesbuukiin galtee Oromoo irratti godhaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Wanni amma dalagamaa jiru warra galtee teeroristii kana sappoortii godhu jiraachuu akka arginutti. Kanaaf akka kaampaaniin kun akka arginutti wanni galtee gargaaru jiru viidiyoo galtee hammeenyaa kan galtee addunyaa yeroo takkallee viidiyoon akkanaa hin argamin harma ilma namaa galtee muramee mukatti kaa'amee deemu yeroo warri nafxanyaa shiftaan tun yeroo viidiyoo galaksan warri sooshaal miidiyaa kun warri kaampaaniin galtee feesbuukii kun yeroo isaan galaksan waan jiru akka waan galtee deeggarsa isaan wajjin jirutti hin dubbatan. Yeroo namni keenya galtee gocha hammeenyaa kana sheer godhu poosti godhu irraa kaasaa jiranii waan hedduu nama dhaga'amaati. Kanaaf loogiin akka sabaatti kanaan jirtus Oromoon galtee dhimma kanallee yeroo hiriiraa fi waan garaagaraa galtee gaggeeffamu keessa wanni kunillee ibsamuu qaba. Roorroon akkanaa warra ispeeshaalii galtee warra kaampaanii feesbuukii kun akka malee galtee kaampaanii habashaa kaampaanii galtee teeroristii gargaaruu fakkaata jechuudha dhugaa dubbachuudha. Kanaaf waan akka malee garaa nama nyaataati. Oromoo iyyuu gocha isaan dura dalagame yeroo poosti goonee waliif galtee sheer goonu ni kaafamaa jechuudha. Yeroo uummanni jenosaayidii Oromoo irra gaggeessanii poosti godhan wanni isaanii uummata kan jedhamu footoon isaanii galtee tan jenosaayidii uummata keenya irra gaggeessa yeroo poosti godhanis uummata akka hin tuqanii hin kaasan jechuu gubbaa. Kanaaf gama kanaanillee rakkoon hamtuun akka jirtu uummanni keenya hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kaampaanii feesbuuk keessa kaampaaniin kun kaampaanii galtee nafxanyaa kan nafxanyaa galtee achi keessa taa'ee ammallee olaantummaa galtee warra habashaan hirkanee irratti warra hojjechaa jiru warra saniitu warrallee kaampaanii san keessa jira. Kanaaf kaampaanii kana warra kaampaanii kana gocha hammeenyaa kana gocha galtee sagalee Oromoo ukkaamsuu hammeenya Oromoo yeroo galtee habashaan Oromoo irratti hammeenyi dalayitu waan hammeenya irratti dalagame san jaraaf galtee poosti godhanii itti dhiisuun nuti ammoo yeroo miidhama keenya waliif sheer goonee addunyaa ni beeksisneennu viidiyoo fi footoolee garaagaraa kaasuun kun waan baay'ee nama dhaga'amaati. Kanaaf kanarratti uummanni keenya galtee warri ispeeshaalii biyya alaa jirtan irratti dalaguutu barbaachisaa. Yookaan galtee nuti akka Oromootti guutuu galtee waan itti fayyadama feesbuukii fajaan kana dhiisuutu barbaachisaa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Yoo feesbuukiin galtee sagalee keenya akka nuti galtee hin fayyadamne dhiibbaa kanarra godhu taate Oromoon galtee sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirtan guyyaa tokkoof sa'a takkaaf ta'ullee dhiisuutu barbaachisaa jechuudha. Itti fayyadama feesbuukii dhalli Oromoo dhiisuun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kaampaaniin kunis kan galtee lola Oromoo nafxanyaa wajjin duulaa jiru ta'uu beekuutu barbaachisaa.
waan akka malee siigaltee garaa nama nyaataati dhugaa dubbachuudhaaf. Kana waa'ee sooshaal miidiyaa kaampaanii kanaa qanumaan jechuu barbaada. Gama biraatiin akkumaan reefu dubbachuudhaaf yaaletti wanni inni siigaltee sooshaal miidiyaa kana yookaan feesbuukii kana Hamza yaadee galatoom yaaddu. Feesbuukii kana yeroo dheertuudhaaf hin seenne kanaaf arraan tana siigaltee wanni nool baase rakkoo uummata keenyaa uummanni keenya yeroo hundaa'u warra faffacaa Oromoo siigaltee faffacaatu tokkummaa hin qabne kan siigaltee baara keessa jirtu wal waan qabne yeroo walitti kaatallee wal balleessitu tan nama ofirraa dhorkuu hin dandeenye inni Oromoo. Kanaaf nu kana ilaalanii jirti arraan tana nafxanyaan warri siigaltee awwaalamee jiru uummata keenya fixaa jiranii jiru. Morma uummata keenyaa nama keenyaa muranii waan takkaa siigaltee addunyaa irratti hin dalagamin duratti dalagaa jiranii kun siigaltee qaanyiidha Oromoo irraa qaanyi. Namni Oromoo kun siigaltee ni jiranu jirra ifi fakkaanna malee uummata jiruu miti. Uummata qaanyawaadha jechuudha. Uummata keenya ijoollee keenya obboleeyyan keenya ijoollee xixiqqoo fuudhanii ibidda keessa darbanii osoo lubuun if dhaga'uu siigaltee ablee qabatanii halaalchanii siigaltee halaalchuu qofa osoo hin taane muka itti kaanii siigaltee deemuun kun Oromoon siigaltee hanqamta warra salphatoo akka taate nu barsiise. Salphannee jirra. Kana yeroo hundaa'utti namni keenya Oromoon beektaa wanni rakkoon nama keenya rakkoo addaati. Dimokiraasiin addunyaa tana guutuu keessa hin jirre Oromoo bira jirti. Akka Oromoo yaaddutti. Addunyaa tanarraa dimokiraasiin Oromoo bira jirti. Akkasii yaadna beektaa. Yeroo hundaa'u garuu addunyaan dimokiraasii itti fayyadamtu san dimokiraasiin san siigaltee tamiidhaa isiirra fiddu taanaan wanni eksarsaayis godhaniif hin jiru addunyaa irratti siigaltee. Kanaaf nutis abbaa humnaan sitti dhufe humnaan itti deemta. Abbaa siigaltee jaalalaan si wajji jiraachuu barbaadu jaalalaanis siigaltee wajjin deemta. Oromoon tana hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf uumaarraa warri Habashaan tun siigaltee tolan beektu dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata Itoophiyaa keessaa warri Habashaa warra tola beekuu miti. Yoo namni keenya siigaltee hani akkuma ammaa kanatti garaa laaffatee wanna jechi Oromoon siigaltee Oromoon gowwaadha. Oromoon toomaa beektuu miti. Siigaltee akkasiin nu fudhachaa jiranii jechuudha. Kanaaf waan takkallee understanding goone amma fakkeenyaaf miidhamni siigaltee Wallagga keessatti deemaa jiru miidhama nama Oromoo hundaati. Miidhama siigaltee paartii kanaa paartii saniitii miti. Nama ilii qabutti, nama dhugaa beekutti, nama siigaltee uummata kiyyaafiin qabsaa'a jee yaadutti miidhamni siigaltee Oromoo, miidhamni siigaltee uummata Wallaggaa, dhumaatiin uummata Wallaggaa, dhumaatii siigaltee paartii takkaatii miti. Dhumaatii siigaltee uummata Oromoo hundaati. Kanaaf akkana yaaduutu barbaachisa jechuudha. Kana siigaltee bilisiqinnaa keessa taa'ee akka gochi kun siigaltee akka gocha sirriitti fudhatee hagammadus ni jira jechuudha. Kun siigaltee ilma namaatii miti. Ilma namaatii miti jechuudha dhugaa dubbachuudha. Eenyu haa qabsooytuuf hadhumaa jiru uummata Oromooti. Uummata kami? Paartiin bilisiqinnaa uummata kamiif qabsooyti? Yoo uummanni Oromoo kun siigaltee bakka takkaa dhume eenyu bulchuu deema? Kanaaf ilaalcha siigaltee kufaa kana dhiisuu ilaalcha kana keessaa bahuutu barbaachisaa jechuudha. Arraan tana osoo siigaltee ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira biyya hoggaa jiraa jennuuti roorroon Oromoo baay'achaa jirti jechuudha siigaltee. Kanaaf amata 27 amata siigaltee wayyaanaa hin jirtu san guyyaa tokko warri nafxanyaa kun siigaltee gabbee Oromoo arrabseen beeku. Maqaa Oromoo tuqanii hin beekanii jechuudha dhugaa dubbachuudha. Arraan tana biyya Itoophiyaa keessatti bara siigaltee Oromoon aangoo qabdi jettanii lafa dhiitaa jirtan bara itti Oromoon arrafamaa jirtu, bara Oromoon itti qamaa jirtu, bara Oromoon itti salphachaa jirtu, bara siigaltee maqaan salphinaa itti nuuf siigaltee duraan abbootiin isaanii nuu baasaa turte itti nuun jaamaa jiru jechuudha. Kanaa duuba kanaa siigaltee mootummaan Oromoo tana. Mootummaan Oromoo
Tani siigaltee warri shiftaan Amaaraa kun Oromiyaa tana seenanii fantaallee seenanii nama 20 fi wayi amma dura ajjeesanii deeman. Shawaa tana keessatti uummata keenya manaa hojii gubanii deemanii warri fannoo mee uummanni siigaltee warri badhaadhina Oromiyaa kun maal bulchaa jirtan? Eenyu bulchuuf? Daangaa Oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye uummata Oromoo irraa nageenya uummata Oromoo mirkaneessuu yoo hin dandeenye eenyu bulchuuf? Eenyu bulchaa jirta? Eenyu bulchaa jirta mee dhugaa dubbachuudha? Eenyuuf dhaabbatte? Kanaaf yeroo waan akkanaa tana ilaaltu wanni Oromiyaa irra jirtuun waan siigaltee hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf namummaan qaban beekumsan qaban siigaltee namummaan nama dhagahamu qabdi jechuudha. Kanaaf uummata bulchitu uummata maqaa isaatiin siigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa jettee siigaltee taappeellaa dhawattee jirtu tan siigaltee fannoo Amaaraatiin dhumaa jirtu tana guyyaa tokko mootummaan Oromiyaatuun gabbaatee uummata keenyarraa siigaltee tarkaanfii wayii fudhattee hin beektu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf uummata salphina keessa jiru. Kana arraan tana siigaltee uummata siigaltee Amaaraatutu warra nafxanyaa kanaatu Oromiyaa keessa miidhamee hojjaan dirooniin takka naftu jechuudha uummata Oromoo balleessuu irratti. Eegumsi siigaltee uummata Amaaraatiif godhamu irratti adda ture. Oromoo xiqqeessuu irratti ammoo ni daleeydanii. Oromoo ajjeesuu irratti tokkoffaa goo ajjeesiis Oromoo ajjeesuu irra malee nama Oromoo ajjeesu diina siigaltee daangaa Oromiyaa sarbee seenee uummata Oromoo morma muru uummata Oromoo ibiddeetti kaa'u uummata Oromoo ajjeesanii ibidda keessa kaa'anii yeroo foon ka'an jira jechuudha goo ajjeessa. Goo ajjeessi yeroo hundaa'u Oromoo ajjeesuu irratti siigaltee akeekni isaa. Kanaaf warra akkanaa kanaatu siigaltee Oromiyaa keessa jira. Warra akkanaa kanaatu taappeellaa Oromoo fi Oromiyaa jedhee of yaamaa jira. Kun salphii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Haalli uummanni keenya keessa jiru, haalli siigaltee miidhama uummata keenyaa keessa jiru hedduu nama gaddisiisa. Bar gaafa siigaltee wayyaaniin siigaltee shiftaan san biyya bulchaa turte guyyaa tokko siigaltee nafxanyaan lafaa kaatee Oromoo arrabsite. Oromoo arrabsuudhis ijaan laalteen beektu. Nama siigaltee maqaa hammeenyaatiin nu yaamaa ture, Oromoo yaamaa ture, mootummaa san keessa bara mootummaa wayyaanee keessa yoo ajjeeftallee namni si gaafatu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf isaanillee fittiin ja'an warri nafxanyaa Oromoo xiqqeessu waan Oromoo siigaltee Oromoo miidhuu isaanillee waan turre jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni amma dhufte bar waan musiibaa siigaltee uummata keenyarra musiibaa addaatu dhufe jechuudha. Kanaaf amma ilaalchi siigaltee ambar waan na jabsu beektaa? Miidhama siigaltee uummata keenya Wallaggaa kan ibiddaan gubachaa jiru kan siigaltee fannoon Amaaraa fixu tana dhooysuudhaaf warri siigaltee sooshaal miidiyaa kana gubbaa irratti wuxxifachaa jiru warra siigaltee badhaadhina Oromiyaa jaaniin kana jechuudha. Mee fakkeenyaaf shira siigaltee nafxanyaan Oromoo irratti dalagaa jirtu awwaaluudhaaf tattaafachaa jirti. Eenyuuf qabsooyti meeti? Eenyuuf qabsooyti? Maaliif siigaltee xiqqolleessitti hin dhagaamne? Uummanni kun siigaltee warra nafxanyaa warra siigaltee naannoo Amaaraa irraa as seenee uummata keenya fixaa jiru jechuudha. Maali duba mootummaan naannoo Oromiyaa? Badhaadhinni Oromiyaa maali? Sila arraan tana siigaltee mootummaan naannoo Amaaraa waan isiin gootu uummanni Amaaraa tuqame isaaniitu beeka. Uummata dhugaa jechuun uummata isaaniitiif ilaalaa qabu. Tun siigaltee hoolayyuu walitti qabamteetuma warra uummata isaaniitiif waardiyaan dhaabbanne. Yeroo uummanni isaanii siigaltee mataan irraa muramee fannoo Amaaraatiin siigaltee itti dhiichisaa deeman isaan qamadii siigaltee qamadiif waa'ee qamadiitiif waa'ee federaalizimii waan siigaltee cubbuu tana dubbatanii dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waa'ee nageenya uummataatiif dursamoo waa'ee misoomaatti dursa. Kanaaf eessa akka jirtan uummata akkam akka taatan Oromoo irratti warra dhaabbate malee Oromoodhaaf warra hin dhaabbatiin ta'uu keessan uummanni Oromoo isin mirkaneeffatee jira jechuudha. Kanaaf dhugatti uummanni keenya siigaltee obsee jira. Isiniif obse. Mee uummanni kun siigaltee fooyya'uu danda'a, if baruu danda'an, arrallee borullee mee siigaltee jijjiirama fiduu danda'an janjaanii uummanni isin obsan.
isin garuu warra Oromoo ajjeesuu fi fannoon Amaaraa sii galtee akka Oromoo fixxu warra afeeraa jiru jechuudha. Warra afeeraa jiru. Shimallis naannoo Amaaraa dhaqee bara Oromiyaa irratti sii galtee fannoon akka uummata Oromoo fixxu kaan feera tokko Shimallis itti aansee Abiyyiidha. Kanaaf uummata Oromoo ficcisiiftanii akka amma guutan kana sii galtee mormii dhaloota Oromoo irraa akkana fannoodhaan yeroo murame sii galtee hojii teessanii baga gammaddan. Oromoo ficcisiisuun hojii teessanii. Kanaaf seenaa haaree dalaydanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Seenaan isin dalaydan gaafa duraanii warri sii galtee abbootiin warri Minilik harmaa fi harka hawwan keenya irraa muraa turanii arraan tana sii galtee fooyyeessitaniiti fiddan. Akka sii galtee mormii Oromoo gubatu Oromoon sii galtee osoo lubbuudhaan of dhageessuu ibidda keessatti akka darbamtee gubattu gootanii jechuu fannoo wajjin. Kana wanni isin gootan baga gammaddan. Baga gammaddan. Afeerraan sii galtee uummata Oromoo ajjeesuu irratti isin Shimallisii fi Abiyyi gootan arraan tana bakka isinii harkatee jira. Uummata keenya ficcisiiftan morma irraa akka muran gootan ibiddaan akka guban gootan uummata keenya buqqaaftan kana faayidaan badhaadhina Oromiyaa. Kana faayidaan teessan. Kanarra wanni isin gootanii fi Oromoo mormii irraa murtanii addunyaa irra yakka takkaa hin dalagamin fannoon teessan sii galtee Oromoo irra raawwatte arraan tana badhaasa fudhatan. Warra naftanyaa gurguddaa irraa badhaasa fudhadha. Oromoo salphiftan, Oromoo buqqaaftan, Oromoo ibiddaan gubdan kana jechuun faayidaan. Kanaaf waan akka malee sii galtee nama dhagaamaati. Waan akka malee keessoo namaa sii galtee garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf akka amma sii galtee Oromiyaa keessatti itti deemaa jiru haalli amma sii galtee biyya teenya keessatti deemaa jiru gaaga'umsa guddaa yookaan wareegama guddaa sii galtee uummata sii galtee Itoophiyaatii fi uummata Oromootii fi sii galtee biyya san irratti wareegama waan hamaatu as deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Mootummaan amma jirtu tun mootummaa sii galtee Amaarummaa hundeessuudhaaf tan dhaabbatte akkasii waan sii galtee isaan mootummaa isaanii hundeessuu deeman jeensaayii namarra dalagaa jiran morma namarraa muraa jiran jechuudha. Kanaaf wanni amma ta'uu deemu sii galtee waa nama dhugaa dubbachuudhaaf. Anamma akka nama tokko sii galtee gocha jibbamaa gocha sii galtee morma namarraa muruu gocha osoo dhagaanii sii galtee foon namarraa muranii nyaachisuu gocha ibidda keessatti osoo dhageessuu nama darbitee sii galtee gubbaadhaafoo tokko kun gocha hammeenyaati. Gocha hammeenyaa sii galtee an akka nama tokko sii galtee hammeenya akkasii dalaguu hin fadhu jechuudha. Kanaaf maaltu nama keessatti uumamame yeroo namni keessii galtee akkasitti mormamee muka dhahamee maaltu nama dhagaama maal godhuuf yaaddame sammuun teetuun ilma namaati beekta maal godhuuf mee. Kanaaf waan hamtuu sii galtee isaan dalagan kana caalaa dalaguudhaaf waan nama kakaasaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Waan hammeenya sii galtee hammeenya biraa kan sii galtee addunyaarra hin jirre kan isaan dalagan kana caalaa akka dalaydu waan si kakaasaati. Kanaaf wanni amma godhamaa jirus kana jechuudha dhugaa dubbachuu. Kanaaf seenaa abbootii teenyaa tan kaleessa sii galtee nuti dhagaa ture tan warri keenya sii galtee aanoolee fi calanqoo irratti akkaataa gochi sii galtee warri Minilikii fi warri naftanyaa kun nu godhaa turan seenaan beekne. Arraan tana sii galtee nu deebisanii gocha takkaa addunyaa irratti hin dhagahin nama keenya sii galtee morma irraa muranii irra dhiichisanii magaalaa keessa mukatti kaanii deemanii jechuudha. Nama keenya sii galtee osoo inni dhagahuuti ableedhaan fuulduraa muranii nyaachisaa jiran jechuudha. Nama keenya fuudhaniiti osoo inni lubbuun jiru muka irratti shidanii qoraan irra shidanii irra footoo haa jiran maal jechuu kun obboleessu maal jechuu. Kanaaf Oromoon akka Oromootti akka sabaatti wanni sii galtee fifiidee manguddummaa barbaadduuf hin jiru manguddummaan hafteerti. Nama sii galtee ibiddaan si dhufee nama hammeenyaan si dhufee hammeenyaan deebisuu barbaachisaa. Nama sii galtee jaalalaan si dhufee jaalalaan Oromoon qeebaluu qabdi. Nama sii galtee si balleessuudhaaf gocha takka addunyaa irratti hin dalagamin si dhufe atis qophaa'uu qabdi dhugaa dubbachuudhaaf.
Kana siigaltee hammeenyi amma dhufuu deemu kun hundinuu kan irraa madde mootummaa irraa madde. Mootummaa tana irraa madde. Mootummaan kun silaa miidhama Oromoo yeroo warri nafxanyaa kun Oromoo xiqqeessuu fi Oromoo arrabsuu irra bobba'an silaa seera kabachiisee hammeenyi dilli kun dhufu jechuudha. Roorroon dilli kun dhuftu jechuudha. Kanaaf hammeenya amma booda dhuftuu fi rakkoo amma booda dhuftuuf abbaan itti gaafatamuu ta'u, abbaan siigaltee responsibilitii fudhachuu ta'u mootummaadha. Dhugaa dubbachuudha. Kana siigaltee kana jala murree beekuutu barbaachisaa. Haalaan siigaltee nama gaddisiisaa. Eega siigaltee mootummaan badhaadhinaa mootummaan Oromoodhaaf dhaabbate jedhanii siigaltee Itoophiyaa tana keessa dhufee namni Oromoo hedduutu dhume jechuudha. Nama Oromoo ajjeesuu irratti akka malee siigaltee du'a hamaatutu Oromoo ajjeesuu irratti Oromoo hidhuu irratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Bara magaalaa siigaltee Afran Qallootti dhawaa tana keessatti nafxanyaan siigaltee quuftee nama keenya ajjeesaa turte. Ijoollee keenya ajjeesaa turte direedhaa keessatti. Nama keenya arrabsaa turte waraana mootummaa waliin ta'anii. Kanaaf ilaa hanqa kana hunda rooroo hamtuu nama Oromoo balleessuu irratti nafxanyaa waliin ta'anii wanni isaan godhaa turan arraan tana siigaltee sadarkaa mormoo uummata keenya muruutti dhufte jechuudha. Kun siigaltee Oromoon amma booda galmee nagayaa qabattee ganda keessa deemtee wanni nagayaa jaamtu siigaltee hin jiru. Rakkoo siigaltee amma booda dhuftuuf responsibilitii kan fudhachuu qabu kan siigaltee hammeenya dhufuuf itti gaafatama kan fudhachuu qabu mootummaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf uummanni keenya yoo siigaltee waan akka malee dalagees kan waan hammeenyaa kana daleessiise mootummaadha. Kan responsibilitii kana fudhachuu qabu. Kanaaf waan hedduu garaa nama nyaataati. Kanaaf ilma abbaa fadhee siigaltee dhala fadhee haa ta'u siigaltee faranjii haa ta'u kanuma fadhee haa ta'u gocha siigaltee morma namaa muranii nama ajjeesanii mormatti muka kaayanii deeman kana siigaltee akka Oromootti ni balaaleffannaa. Kun gocha jibbamaadha. Namni silaa diinni keenya guddaan siigaltee diinni keenya guddaan warra Habashaa kana warri Habashaa kan siigaltee arraa morma keenya muree akkasitti kaayee deemuun kun siigaltee waan kana siigaltee Oromoon jenosaayidii tanan goonu jennee jiti obsinee ta'aa jirra jechuudha. Arraan tana duuba akka Oromoon siigaltee ofirraa ittistu akka nama isa balleessuudhaaf dhufe Oromoonis balleessu karaa saaqee jira. Badii dhuftuuf siigaltee responsibilitiin mootummaa kana jechuudha. Mootummaa siigaltee Amaara bira dhaabbatee Oromoo ajjeesisu han Oromiyaa keessa lafa Oromoo siigaltee warra fannoo kana naqee uummata Oromoo ajjeesisuu irratti uummata keenya siigaltee uummata nagayaa dirooniidhaan fixuu irratti kana hunda irrattuu siigaltee gocha hammeenya hamaa han dhalli Oromoo tokko siigaltee mana jalatti namni dhalli Oromoo hundinuu akka qabsaa'u waan godhaa jiru jechuudha. Wanni isin gootan dhugaa dubbachuudhaaf. Kana bara yoo kan yaadannu taate Piraayim Ministeeriin Itoophiyaa akkam gaafa inni dura qore baraanan siigaltee aangoo qabu kanatti Oromoon tokkoon duuje. Meelaal gochi siigaltee wanni haasawni Piraayim Ministeeriin jee faallaa ta'ee siigaltee uummata keenya gaddeebi'ee jechuudha. Arraan tana aangoo gaafa inni aangoo qabatirraa namni dhumaa jiru Oromoo namni hidhamaa jiru kana gaafa kaawwaa yaadatamee siigaltee warri siigaltee qaallittii tana keessa nama hidhee gidiraa nama garsiisaa ture teeroristii jennuti teeroristiidhaa jee dubbate wayii yaadatan. Arraan tana siigaltee gochi siigaltee mootummaan kun dalagaa jiru jalarraa eegalee hanqa gubbaatti waan siigaltee Tigiree san waan caalaatti dalagamaa jira. Bara Tigiree keessa siigaltee warri nafxanyaa kun ol bahee qabrii keessa ol bahee takkaa morma namaa muranii beekan takkaa nama Oromoo ajjeesanii beekan jechuudha. Kanaaf bara nuti Oromootu aangoo qabanne bara badhaadhinaa jennu kana keessa Oromoo meeqaatu dhumaa jira. Kanaaf siigaltee uummanni keenya obsa fixatee jira. Ammoo waan dhufuu hundaaf kan itti gaafatamu mootummaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf akkuma reefu ibsuudhaaf yaaletti ani akka nama tokko siigaltee waa nama godhuun fedhu amma garuu eegaan viidiyoo sallaale eegaan siigaltee hammeenya uummata kiyyaa kan gubatu san osoo inni uummanni keenya siigaltee dhalli keenya osoo gubachaa jiru footoo gubbaa ka'uun kun dhala keenya siigaltee nama Oromoo dhiiga kiyya siigaltee morma muranii mukatti kaanii eegaan arke boodaan hammeenya biraatu na keessa uumame. Hammeenya siigaltee nama arifachuu bira kuteetiin jira. Kanaaf yeroon akkana jiru Oromoon hundinuu siigaltee Oromoo keessatti haaluma kanaatu uumamaa jira. Haala siigaltee osoo hin feene
badiidhaaf siigaltee hammeenya dalaguudhaaf waan si qopheessaa jira akka malee siigaltee waan nuti dhugaa dubbachuudhaaf wanni inni reefu jees kasaaraa dhuftuuf kan itti gaafatamu responsibilitii fudhachuu qabu mootummaa kana jechuudha. Kanaaf waan akka malee siigaltee nama arsaatii waan nama dhagaamaatii bara siigaltee mootummaan badhaadhinaa mootummaa Oromooti. Ilma abbaa gadaatu siigaltee aangoo qabataa jira. Bara jennu kana keessatti Oromoon siigaltee mormi isaa muramuun Oromoon siigaltee harka dudubatti hidhamee ibidda keessa darbamee mormi isaa muramuun waan nama gaddisiisaati kun nama gaddisiisa. Mootummaan kun mootummaa Oromoo akka hin taane mootummaa siigaltee olaantummaa saba Amaaraa yookaan nafxanyaa kan eeguudhaaf kan dhaabbate ta'uu nu agarsiisaa jechuudha. Gubbaadhaan siigaltee Oromoo haa fakkaatu malee keessoon isaa warra nafxanyaati. Warra nafxanyaati dhugaa dubbachuudhaaf. Kana ta'uu siigaltee arginee jirra jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromootti kanaas kan muude Oromoo teenya wanni siigaltee gocha kana akka nurra dalagan nu godhe nuti faffaca'uu keenya tokkummaa dhabuu keenya hayyoonni Oromoo siigaltee faffaca'aadha. Hayyoota faayidaadhaaf jiraatu hayyoota siigaltee bakka waa irraa harkatan fiigee haasa'u hayyoota akkasii siigaltee Oromoo tana keessa jira biyya alaa keessaafu hayyoota siigaltee bakka laallatee siigaltee sagalee Oromoo ta'uudhaaf bakka laallatee hayyoota dubbatu jira. Kanaaf Oromoon siigaltee hayyoonni Oromoo ispeeshaalii kana keessaa bahuutu barbaachisa. Ati guyyaa kam Oromoodhaaf akka dubbatu nama dhibee dhugaa dubbachuudhaaf kun siigaltee tokkummaa dhabuu Oromoo siigaltee burjaajuyitee mootummaa Oromoo jettee namni Oromoo bakka lama ba'ee faffaca'uun kun siigaltee nafxanyaan akka nu fixu akka morma keenya murtu akka ibiddaan nu gubdu ta'e jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kana keessaa bahaa. Kanaaf warri siigaltee deeggartoota bilisiginnaa warra ta'anillee arraan tana siigaltee warri nafxanyaa kun waraana bilisummaa Oromoo ajjeesaan jiran waraana bilisummaa Oromoo siigaltee bira dhaquu dhiisi siigaltee bakka isaan jiranillee dhaquu hin danda'an dhugaa dubbachuudhaaf bara waraana bilisummaa Oromoo mootummaan tunuu siigaltee dadhabdee jirti dirooniidhaan dhabaa jirti. Silaa mootummaan dandeessee deemtee humna lafoodhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessitee jechuudha kan hin dandeenye wanni siigaltee diroonii kaasanii waraana bilisummaa Oromoo dheedhaan uummata nagaa dha'uu jiraniif mootummaan tun waraana bilisummaa Oromoo dadhabuu nama agarsiisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana nama agarsiisa. Kanaaf arraan tana siigaltee fannoon Amaaraa waraana bilisummaa Oromoo dha'aan jirtu dha'uullee hin dandeessu dandeettiin qabdu humna hin qabdu siigaltee taayitaan qabdu isaan dha'uudhaaf kana wanni isaan godhaa jiran uummata keenya kan nagayaatti fixaa jiran uummata keenya alaa jiran uummata keenya ibiddaan gubaa jiran uummata keenya